Kabajamoo hordoftoota keenya akkuma torbee darbee sagantaa sinii affeeree eeggadhaa jedhee sinii qopheessee har'a kinoo qabadhe sinii dhiyaadheera. Aan gaazexeessaa obbo Jamaal jedhama. Har'a obbo kabajamaa nama biyya kana utubee jiru abbaa qabeenyaa tokko qabadhe sinii dhiyaadhee karuma abbaa qabeenyaa abbaa hiyyeessatti sin dabarsa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Nagaa keessanii miti. Nagaa galata Waaqayyoo. Haaluma jiruungaa mee haaluma jireenya keessanii akkamii kaatanii eessan akkamiin akka sadarkaa kanatti rageessan uummata keenya warra nu daawwachaa jiraniin foddaa televezyiiniitiin nuuf dhiyeessitu hojii rageessan kana nuuf ibsitu mee maalirraa kaatanii maalirraa har'aas geessan? Egaa dadhabni qabeenyi har'a laaltu kun oduudhaan kan dhufe miti. Akkuma laaltutti gaa qabeenya har'a biyya keenya irra geesse inni dhuma nama zayita qabudha. An akka nama tokkotti maatiirraa fudhadhee miti. Hatee miti. An konkolaataa miicuurraan ka'e. Konkolaataa miiccaa'oo manaas ga'eela. Odoo hojiin tuffatiin? Hojiin tuffadhaan. Garuu maa inni guyyaa tokko konkolaataa ituma miiccuu konkolaataa tokko qulfii irraanfatee deemela. Abbaan konkolaatichaa? Eeyyee. Achi ituma miiccuu barrii cheekiyoon godhu dubarraa gara 800 wayii jira. 800 wayiiti amalaaf yaaduma irraa cal jedhee 700 fi qarshii 50 wajjinan fudhadhe yaadu xaaree baachuunsaayyuu nama ajjeesa. Egaa ittan hojjedhee isumarratti gaa qabeenya har'a argitan qabeenya humna har'a argitan argitee mitiiree. Egaa zayitii har'aa kana yeroo manni rakkatee kun zayitii olii gadi fiiguu ati mana kee keessatti itti qolotee sidinqaa bar darbee no last week namni tokko akkamitti nyaatni zayitiidhaan nyaata shaaworiin itti fudhadha by the way. Shaaworiidhaan ittiin fudhadha. Namni akkamitti guyyaatti al tokko nyaata? Akkamitti guyyaatti al lama nyaata? Akka koo hojii gad bu'ee hojjechuudhaan hojii tuffachuunis waan gadheedha laala. Siin gadheedha waan akkanaaf akkam gadi bu'ee konkolaataa keessaas birrii xiqqoo fudhachuun waan argeera qabu. Shaggaadha. Waan xinnoo fudhachuun namichi kun hin qaba. Gaa akkanattiin as ga'e har'a kana ga'uu kan hin danda'e akkanaan. Haalli ittiin as geessellee bu'aa bahii hedduu keessa dabartee waan namaa irraa barannudha. Garuu waan tokko keessa kiyyaatti hafe beektaa? Rakkoon hin jiru gaafadhu sii deebi'a. Qarshii meeqettee dura konkolaataa keessaan ture? 800. 800? Haata keessaa fudhatte 700 fi? Qarshii 50. Har'a egaa akkuma laaltutti qabeenya haasa'uyyuu nan dadhaba. Gaardiidhaan socho'a. Security qabdu? Securityidhaan socho'a. Wanni si qunname jira jireenya kee keessatti wanni rakkoo sirratti uume jira jireenya kee keessatti? Haali jireenya koo guyyaa hundumatti rakkinni natti qaqqaba. Guyyaa guyyaan? Eeyyee nama. No. Security maayinni yaaddoon koo ganama ciree koo sharaatan yoo nyaadhee laaqana koo eessa nyaadhaa yaaddoo natti ta'a. Isa rakkoon baay'ee ganama bargarii nyaadhee piizaa nyaadhee laaqana immoo maalan godha. Isas yaaddoo natti ta'a isaan rakkadhala. Ati eessaan nyaadhaa hoteela gurguddoo keessaa eessaan nyaadhaa kan jettu yaaddofte? Chaalenjiin guddaa jireenya keenyatti. Warra guyyaa kana beelaa oolaniif hoo yaaddee beektaa gaaf tokkollee? Sidinqaa namni beelummaa inni dhiifama garuu beelummaa inni. Beeluu wal beektan surummaa walumaan agarre? Beelummaa inni. Rakkadheen as ga'eetti bar dura kanaaf seenaa san keessa waan dabartee fakkaate. Rakkinni adda addaa jira. Fakkeenya ammaal fa'a? Fakkeenya laal. Rakkina sharaatanii nyaatanii rakkina immoo skaaylaayitii
iddoo deemanii nyaachuu rakkina akkanaa jira malee normaalii an hateetan dhiifama hattuu ajjeesee tana waan akkanaa keessa darbee tanas ga'e egaa hin ga'ure. Ati abbaa qabeenyaatti moo yakkamaadha? Ani abbaa qabeenyaatti guddaa galatooma hin badinaa nagaan ta'aa daawwattoota keenya. Leeba.